MAALIIF kiristaanonni baay'een guyyaa dilbataa gara mana sagadaa deemu. Viidiyoo kana keessatti seenaa guyyumsaa guddaa tokko ilaaluuf jenna. Nu waliin tura. Akkam jirtu kun Dastiin Abdii wajjin karaa raajii. Chaanaali kana irratti akkasiin raajii wangeelaa irra caalaatti akka hubattaniif bara dhumaaf akka qophooftaniif sin gargaara. Waggoota dhibbootaan dura addunyaan kiristaanaa jeeqamee ture. Seera Waaqayyoo jijjiiruuf yaaliin arrabsoo taasifamee ture. Make sure you are subscribed to this channel and hit the bell icon so you don't miss any of our future uploads. Also, please consider supporting this channel on Patreon, where you will receive full access to all of my exclusive vlogs and behind-the-scenes footage for just $3 per month. The link is in the description below. Now, let's jump right in. Kiristaanummaa addunyaa irraa keessatti waa'ee sanbata dhugaa wangeela ilaalchisee burjaajii hedduutu jira. Kiristaanonni hedduun sanbata sobaa kana tasa deeggarsa wangeela hin qabne fudhachuun guyyoomfamanii jiru. Kan nama dinqu bineensichi seera Waaqayyoo akka jijjiiru dursee himamee ture. Isa hundumaa gararraa jiru irratti hin dubbata. Ayyaana beekamaa seera Waaqayyoo jeddaruu si yaada. Aangoon mootummaa gaanfa xinqaa seera Waaqayyoo isa hin jijjiiramne jijjiiruuf akka yaadu raajii Daani'el keessatti ibsameera. Guyyumsaa addunyaawaa ta'e kana irratti osoo yaadan kenneen mee waa muraasaa ilaallu. Sanbanni kan hundeeffame yeroo uumamaatii ture. Bakka jalqabbii seenaa addunyaa kanaatti. Waaqayyo guyyaa torbaffaa dura hojii isaa hojjechaa ture hin raawwate. Guyyaa torbaffaattis Waaqayyo waan ta'eef waan hojjetu hundumaatti hin boqote. Waaqayyo waan hundumaa raawwatee guyyaa torbaffaatti waan boqoteef guyyaa torbaffaa sana in eebbisee hin qulqulleesse. Addunyaa kana erga uume guyyaa Waaqayyo qulqulleesse guyyaa kamiisuu hin taane. Guyyaa torbaffaa kan jimaata lixa aduu hanga sanbata lixa aduutti turu qofaadha. Sanbanni yaadannoo humna Waaqayyoo isa uumaa ta'e qofa osoo hin taane mallattoo isaa fi saba isaa gidduu jirudha. Anaaf isin gidduutti milikkita akka ta'uuf sanbata koo qulqullinatti eegaa. Isin isaanii Waaqayyoo gooftaa keessan akka hin ta'e hin beektu. Sanbanni handhuura seera Waaqayyoo kurnaniiti. Waa'ee seera isaa ilaalchisee kan inni ofumaa isaan afaan isaaniitiin dubbate kakuu koo hin cabsu. Dubbii afaan koo keessaa ba'e isin diddiiru. Dabalataanis abboommi Waaqayyoo hundumaa sanbata dabalatee eeguun mallattoo nuti Waaqayyoon beekuu keenyaati. Isa eeguudhaan isa beekuu keenya nu hubanna. Abboommi Waaqayyoo kurnan sogaara Seenaa irratti hin kennamin sabni Waaqayyoo ni beeku turan. Abrahaam dubbii koo waan dhaga'eef ajaja koo seera koos waan eegeef ani kana siif nan jabeessa. Sabni Waaqayyoo abboommi isaa arfaffaallee kan waa'ee sanbata Waaqayyoo ibsu osoo Museen gaara Seenaa irratti dhagaa lama irratti barreeffame isatti hin kennamin iyyuu ni beeku turan. Inni immoo deebisee inni kun isuma Waaqayyoo bor guyyaa boqonnaati. Sanbata Waaqayyoof qulqullaa'eedha. Har'a wanta nyaataaf tolchattan tolchaa. Wanta affeeltanis affeelaa. Isarraa waan hafu hundumaa immoo boriif kaa'adhaa jedhee abboomeedha. Heertuun kun kan inni agarsiisu nyaata maannaa yookiin daabboo samii kan Waaqayyo Israa'elootaaf lafa onaa keessatti kenneedha. Asirratti wanti nuti hubannu osoo Museen abboommota dhagaa irratti barreeffamee hin fudhatamin Waaqayyo sanbata isaa isa qulqulluu namootaaf ibsaa akka turedha. Heertuleen kun kan akka Waaqayyo sanbata torba uumamaatti qulqulleessuu isaa Abrahaam abboommota eegeen isaa fi yeroo Israa'eloonni maannaa argatan sanbanni akka eegamuuf himamuu isaa kan agarsiisan. Abboommi Waaqayyoo kurnan sanbata dabalatee osoo abboommiin 10 Seenaa irratti mul'atin kan turan ta'uu nuuf mirkaneessu. In those 10 commandments,
The Sabbath Abboomota commandment kurnan is kana keessatti waa'een sanbataa sirriitti adda ba'ee described quba Waaqayyoon dhagaa irratti barreeffameera. by God's own Mee people. amma immoo kakuu haaraa keessa kan jiru haa ilaalu. Kiristoos yookiin bartoonni isaa sanbata jijjiiraniiru? Osoo jijjiiramni akkasii seera Waaqayyoo irratti geggeeffameera ta'e kakuu haaraa hundumaa keessatti mata duree guddaa ta'ee mul'ata ture. Karaa faallaa ta'een Kiristoos waan kana faallaa ta'e barsiise. Abboommiin kurnan bara baraan kan jiraatan ta'uu jala mureen barsiise. Ani dhuguman isinitti himaa hamma waaqnii fi lafti badanitti seericha keessaa fidalli xinnaan tokko yookiis gar tokkoon fidalaa utuu fiixaan hin bahin hin badu. Kanaafis namni abboommota hundumaa irra xinnaatan keessaa tokko diigamuu isaas namoota barsiisu. Mootummaa Waaqa keessatti isa hundumaa irra xinnaatu hin jedhama. Namni abboommota kana eegee barsiisu garuu mootummaa Waaqaa keessatti guddaa hin jedhama. Guyyaa sanbataatti gara mana sagadaa deemuunis amala Kiristoos akka ta'e ni argina. Naazreet lafatti guddatee dhufe. Guyyaa sanbataattis akkuma amala isaa mana sagadaa isaanii dhaqee macaafa dubbisuudhaafis ka'e. Kiristoos abboommota abbaa isaa eegeera. Kanaafuu inni waan hundumaaf fakkeenya keenya. Haa ta'u malee ragaa guddaan kan abboommi Waaqayyoo kurnan sanbata dabalatee yoomiyyuu kan hin jijjiiramnee fi hin banne ta'uu kan nu mirkaneessu dhugaa isa Kiristoos fannoo irratti cubbuu keenyaaf du'uu isaati. Ilaali, Yesuus kan du'e gatii cubbuu baasuuf. Wangeelli abbaa ibsutti cubbuu jechuun seera Waaqayyoo irra daddarbuudha. Duuti isaa Waaqayyoo seera isaa yoomillee akka hin jijjiirre mirkaneessa. Kun immoo Waaqayyoo qajeelaa ta'uu agarsiisa. Dhugaan inni tokkichi ilma isaa akka nuuf du'uuf erguun isaa Waaqayyoo jaalala ta'uu agarsiisa. Eeyyeen fannoo irratti ture kan haqnii fi araarri wal dhungatan. Dabalataanis duuka buutonni isaa sanbata gara fuulduraatti naannoo waggaa 40 du'aa isaa booda akka eeguu qabaniif isaan akeekkachiise. Duuka buutota akkas jedhe, baqachuun keessan yeroo gannaatti akka hin taaneef kadhadhaa. Bartoonni isaa hoo isaan sanbatas jijjiiraniiru? Faallaa kanaa Phaawulos seera jabeessuu qabna jedhee barsiisa. Egaa immoo amantii kanaan seera diigne jechuudha moo ree? Waaw! Kan raawwate ta'uu hin danda'u. Dhugumatti guyyaa sanbataatti bakka itti warri Yihudootaa fi Ormoonni isaan dhaggeeffatanitti barsiisuun shaakala bartootaa ture. Wangeelli waa'ee Phaawulos yeroo dubbatu akkas jedha. Sanbata immoo mana sagadaa Yihudootaa dhaqee Yihudootaa fi Girookota amansiisuudhaaf isaanii wajjin dubbate. Viidiyoo darbe keessatti heertuun kan akka Qolaasaas boqonnaa 2:16-17 kana isaan agarsiisan sanbata isaa guyyaa torbaffaatti akka hin taane garuu guyyoota ayyaana kakuu moofaa keessatti guyyaa sanbataa kabajamu kan gaarii duusa dhufuuf jedhu akka ta'e ilaalleerra. Wangeelli guyyaa gooftaa dilbataa osoo hin taane akka sanbata ta'etti adda baasee kaa'a. Ilmi namaa sanbata irratti iyyuu gooftaadha. Walii galatti Waaqayyo warra guyyaa sanbataa isaa qulqullinatti eeganiif eebba addaa labseera. Isin guyyaa sanbataatti lafumaallee dhaquu yoo dhiiftan guyyaa tokko qulqullaa kanatti fedha keessan duukaa buutti yoo of eeggattan guyyaa sanbataa guyyaa gammachuu guyyaa qulqullinni koo ulfinatti argatu yoo godhattan guyyaa sanatti dhimma ofii keessaniif adeemtanitti gammadu wanta waa hin baafnes dubbachuu yoo dhiiftan yommus ana Waaqayyootti hin gammaddu. Ani immoo iddoo ol kaa'aatti akkasiin ol baatan haala Yaaqoob abbaa keessanii akkasiin nyaattan nan godha jedhee afaan kootiin kana dubbadheera. Sababni dhugumatti samii keessattuu akka eegamu baranneerra. Ayyaana baatii ji'a hundumaatti sanbata hundumaattis nama kan ta'e hundinuu ana duratti sagaduudhaaf in dhufa. Waaqayyo abbaa yookiin gooftaa Yesuus Kiristoos yookiin bartoonni isaa sanbata akka hin jijjiirre argineerra. Dhugaa dubbachuuf seera uumamaa hanga mul'ataatti sanbatni gara dilbataatti jijjiiramu kan ibsu heertuun tokkollee hin jiru. Wangeelli dhimma kana irratti erga baay'ee fa'aa ta'e har'a namoonni baay'een qooda guyyaa sanbataa maaliif guyyaa dilbataa kabaju? It is now time, friends. Please brace yourself as I reveal the bombshell answer to this question. In the quotes that follow, you will learn how a worldwide organization, in their official teachings and documents,
have openly revealed that they made this blasphemous change to God's law. The following passage is taken directly from the convert's Ergaan armaan gadii kan inni fudhate galmee the Convert's Catechism of Catholic Doctrine jedhu irraati. Guyyaan Sanbataa isa kamidha? answer. Sanbanni Saturday is the Sabbath guyyaa day. Sanbataati. Question. Why do we Maaliif qooda observe guyyaa Sunday Sanbataa instead dilbata of kabajnare? Saturday? Answer. Kan nuti qooda We guyyaa observe Sanbataa Sunday dilbata instead of kabajnuuf Saturday sababni isaa because waldaan the Kaatolikii Catholic walgahii Church Laadooqiyaa and the Council of Laadooqiyaa keessatti kan bara transferred the solemnity geggeeffameen from qulqullummaa Saturday Sanbataa to gara Sunday. dilbataatti jijjiirteetti. As you can Akkuma see, argitan kana the Catholic Church waldaan Kaatolikii Sanbata openly jijjiiruu confesses isaanii ifatti dhugaa making ba'u. this change. Dabalataanis What's more, they jijjiirraan kun boldly deeggarsa admit wangeelaa that tokko this illee change akka hin is qabne not dhugaa ba'u. supported by the Bible. Tarii wangeela kee seera uumamaa hanga mul'ataatti dubbisuu dandeessa. Garuu heertuu tokko kan waa'ee qulqullummaa dilbataa dubbatu argachuu hin dandeessu. Of Sunday. Wangeelli isa nuyi yoomillee hin qaban guyyaa Sanbataa akka qulqulleessinuuf nu A dirqisiisa. day which we never sanctify. Notice that the Hubadhaa church even claims waldaan to have the Kaatolikii power to sagalee change waaqayyoo God's isa holy qulqullaa yoo jiruuf Had akka she aangoo not qabdutti such power, dubbatu. Isheen she osoo could not aangoo hin have qabdu done ta'e that in which kan all amantiin modern ammayyaa ta'an religions baay'een agree irratti with walii her. galuun guyyaa She dilbataa could not have qulqullannatti substituted eegaa jiran the kana jijjiiruu hin observance of dandeessu ture. Sunday, the first day of the week, Akkasumas kabajamu for the Sanbata isa guyyaa observance of torbaffaa kabaji Saturday, dilbataa the isa guyyaa seventh jalqabaa day, torbaniin bakka a hin buuftu change for turte. which there is no Jijjiirraan kun scriptural deeggarsa wangeelaa tokko authority. illee hin qabu. Dear Jaallatamoo friend, obboloota ko. does any Namni man or kamiyyuu yookiin organization dhaabbanni kamiyyuu truly seera have the waaqayyoo power to jijjiiruu change aangoo God's qabaa? holy law? Waaw hin qabu. Absolutely not. Wangeelli akkas The jedha. Bible says, Sagalee ani si "You shall not abboometti add hin to the dabalin word that I command keessaa you, sin hir'isin. nor take from Ani it, Waaqni kee si that ye abboome may keep the eegi. commandments of Barsiisni the Lord wangeelaa your akkasiif God haa that I ta'uyyuu malee command you." kiristaanonni baay'een Despite this clear osoo hin Bible beekin teaching, gowwoomfamanii many Christians, perhaps innocently misguided, guyyaa have waaqeffannaa isa accepted a sobaa counterfeit fudhachuun day of worship Sanbata dhugaa isa and kan are waaqayyoo breaking immoo the true cabsaa Sabbath jiru. of the Lord. But friends, it wasn't always this way. History reveals Garuu that Christians obboloota in the ko early kun durii irraa centuries, kaasee akkas hin after turre. Jesus' death and Seenaan akka resurrection, ibsutti still kiristaanonni jaarraa observed the jalqabaa true Bible du'aa fi Sabbath. du'aa ka'uu Kiristoos The booda primitive Christians hanga had a ammaatti great illee veneration Sanbata for the dhugaa kan Sabbath wangeelaa kan and eegan spent the jiru. day in Mi'a devotion mataatiin and sermon. jijjiirama Sanbataa fi We will ilaalu. now consider Akkuma the barsiisa events sobaa leading kamiyyuu up to the kun isaa official akkama tokkotti kan change of the raawwate miti. Sabbath. Like many Jijjiirama false suuta teachings, suutaan it did not dhufedha. happen overnight, but rather it was a gradual transition. The Bible warned that this falling away from the truth would take place. Dhugaa Let irraa no man kufuun deceive you by kun any akka dhufu means, wangeelli for dubbate. that day shall not come, Waaqayyoon mormanii isa except irratti there ka'uun come utuu a hin dhufin falling away inni hamaan seera malee first, jiraatus and that ilmi man badiisaa of sun sin utuu be bakkeetti hin baafamin revealed, the son guyyaan sun of hin perdition. dhufu. Kanaaf namni This tokko karaa prophecy was kamillee isin clearly wallaalchisin. fulfilled in history. The apostolic Seenaa church stood keessatti firm and raajiin kun pure. ifatti And when the raawwatameera. second and third generation Waldaan bartootaa Christians came jabaattee along, qulqullummaa we ishee see evidence eeggachuudhaan of dhaabbattee itti compromise and turte. apostasy. Garuu yeroo kiristaanonni It dhaloota should be sadaffaa fi noted that during the arfaffaan first dhufan centuries of wal simsiisuu fi Christianity, kaaduu Sunday mul'achaa began to ture. be regarded Sirriitti kan not as a beekamuu qabu commandment, but jaarraa as a jalqabaa special kiristaanummaa holiday keessatti for dilbanni akka Christians. abboommii osoo hin In taane fact, the garuu Sabbath, kiristaanotaaf the akka seventh day of guyyaa the week, ayyaanaatti was kabajamuu observed jalqabee in ture. addition to Dhugaatti hanga Sunday, yeroo the murtaa'etti first day of the week, Sanbanni for guyyaa quite some torbaffaan time. dilbata guyyaa jalqabaa Despite torbanii falsely waliin identifying kabajamaa ture. Sunday as the Lord's day, this Yoo following illee quote dilbata akka guyyaa waaqayyoo reveals ta'etti this soban practice. yoo adda baasan The illee ancient keeyyan Sabbath armaan did gadii remain shaakala and kana was mul'isa. observed Sanbanni baroota du'aa with the Kiristoos booda celebration of waggoota the 300 Lord's oliif Day by the guyyaa Christians ayyaanaa of the gooftaa East wajjin about kiristaanota waldaa ba'an 300 years kabajamaa after tureera. our Savior's death. So, if there is no biblical support for Sunday being sacred, Qulqullummaa dilbataaf then yoo how did deeggarsi this wangeelaa hin practice jirte get started? akkamitti shaakaluun Two major jalqabere. reasons why Sunday Amantoota jaarraa began to be jalqabaan honored kabajni by dilbataa many akka jalqabu Christians kan in the godhe first sababa gurguddaa centuries. lamatu jira. For one, the Christians, especially in Rome, wanted to distance themselves from Kiristaanonni the Jews keessattuu warri who Roomaa keessa jiraatan consistently observed warra this Yihuudootaa warra seventh-day Sanbata Sabbath. guyyaa torbaffaa There was waaqayyoo much walitti prejudice fufiinsa and isaan conflict eegan between the irraa Jews and gargaaruuf the baasuu Romans. barbaadan. And Gentile Kunis kan Christians ta'eef did not Yihuudootaa want fi to Roomaanota gidduu identify lolaa fi dhidhiibbaa baay'atu ture. themselves in any Kanaaf way kiristaanonni with the Hormoon Jews. warra Yihuudootaa faana So, these tasa tokko early ta'uun Gentile barbaadan ture. Christians Kanaafuu began to kiristaanonni meet on warri Sunday, Roomotaa not kan as a Yihuudoota hin ta'in commandment, but guyyaa as a dilbataa way walitti to qabamuu distinguish jalqaban. themselves Kanas kan from the godhan Sabbath akka keeping abboommii osoo hin Jews. taane garuu akka
karaa itti Yihuudoota warra Sanbata eegan irraa ittiin adda baasaniiti. Lammaffaa mootummaa Roomaa keessatti hidhanni adda ta'e kan dilbata faana wal qabatu jira ture. Wangeela irratti hundaa'e osoo hin taane shaakala warra Waaqa hin beekne mootummaa sana keessa jiraatan irratti hundaa'e. Guyyaan kun guyyaa qulqullaa akka ta'etti ilaalama ture. Barteen isaanii kunis maal ture yoo jenne guyyaan dilbataa guyyaa itti warri Waaqa hin beekne aduu akka Waaqaatti waaqessan ture. Mootiin Roomaa kiristaanaan jedhamu akka armaan gaditti ibsameera. Akkuma kaabinoota isaa baay'ee fi akkuma mootota isaa duraa aangoo irra turanii muraasa. Koonistaayiniin waaqeffannaa aduu gammachuun fudhateera. Shaakala isaa warri Waaqa hin beekne geggeessaan kana aduu waaqessuu beekamtii kennuufiin Koonistaantiin seera dilbataa bara 321 dhaloota Kiristoos booda tumee baase. Seerri mootummaa Waaqaa hin beekne baase kunis akkas jedha. Guyyaa kabajaa aduutti abbootiin seeraa fi uummatni magaalota keessa jiraatan haa boqotan. Akkasumas woorkshooppiin hundumtuu haa cufamu. Garuu biyyattii keessatti qotee bultoonni bilisaa fi haala seera qabeessaan hojii isaanii itti fufuu danda'u. Seera kana baasuun Koonistaantiin tokkummaa mootummaa isaa cimsuu barbaadeeti. Yeroo sanatti warra Waaqa hin beeknee fi amantoota gidduu garaagarummaa guddaatu jira ture. Wangeelli guyyaa jalqabaa torbanitti hojii tokko yoo hin horku waan ta'eef hanga gaafa seerri kun ba'utti hojiin kamiyyuu guyyaa dilbataatti hin hojjetama ture. Qulqullummaa dilbataa aduu irratti hundaa'e. Warra Waaqa hin beekne addunyaa guutuu irra jiran biratti jaallatamaa ta'e. Akkasumas suuta suutaan karaa kiristaanummaattis dhufaa deeme. Based on the worship of the sun was widely accepted by the pagan world, and it continued to slowly but surely make inroads into Christianity. Now we will see the next major step in the attempt to change yaali Sanbata gara dilbataatti jijjiiruu sadarkaa guddaa isa lamaffaa haa ilaallu. Guyyoomsaan akkas addunyaawaa ta'e kun yeroo ammaa waldoota baay'ee biratti fudhatamaa argateera. Jalqaba irratti dilbanni karaa seera qabeessaan guyyaa gooftaa jedhamuun kan labsame wangeela keessatti osoo hin taane walga'ii Laadooqiyaarratti. Bara 325 lubni Roomaa Silvester jedhamu maqaa guyyaa jalqaba torbanii guyyaa gooftaa jedhutti jijjiire. Walga'ii Laadooqiyaa lammaffaa irratti immoo seera amantii isa jalqabaa dilbanni akka kabajamu kan itti labsame ture. Kiristaanonni Sanbata hin eegne jechuun guyyaa Sanbataatti hojii dhiisuu hin qaban. Guyyaa sanatti hojjechuu qabu. Haa ta'u malee guyyaa gooftaa karaa adda ta'een kabajamuu qaba. Kiristaanonni yoo danda'ame guyyaa sanatti hojii tokkollee hojjechuu hin qaban. Kanaafuu iddoo kanatti wanti nuti arginu Sanbatni qabatamaan gara dilbataatti karaa waldaa jijjiiramuu isaa argina. Jijjiiraan kun warri aduu waaqessan waldatti waan simataniif waldaan baay'inaan miseensaan qabeenyaanii fi aangoon akka guddatu taasise. Haaluma kanaan bakki dilbataaf kennamu guddachaa deemuun Sanbatni irraanfatamaa deeme. Yeroon kun yeroo dukkanaa jedhamuun beekama. Yeroon kun yeroo itti namoonni wangeela mormuun kan warri luboonni wangeela hiikan isaan barsiisan irratti qofa hirkatan ture. Wangeelli afaan baay'een hiikamee waan hin turreef dhugaa wangeelaa jechootuma namoota muraasaan daddarba ture. Akkuma eegametti barsiifni wangeelaa baay'een kan akka Sanbataa manca'aa dhufe akkasumas dagatamaa dhufe. Nan abdadha obboloota ko jijjiirraan Sanbataa gara dilbataatti karaa haxxummaan dhugaa wangeelaa suuta suutaan haquun gorsaa fi barsiisa namoota bakka buusuun akka jijjiirame akka argitan. Haa ta'u malee bara dukkanaa keessatti illee kiristaanonni dhugaa sagalee Waaqayyoof dhugaa Sanbataa dabalatee kan qabatan turaniiru. These faithful Christians held firm to their faith in that rocky fortress of the Alps. Eventually, the Protestant Reformation burst forth throughout Europe, opening the Bible to the hearts and minds of the people and exposing the false doctrines promoted by the apostate Roman Church. However, error is often not easily shaken, as it can become entrenched in culture and tradition.
Many Christians today continue to honor a day that is not blessed by God and are violating Har'as kiristaanonni baay'een guyyaa waaqayyoon eebbifamne kabajuun abboommii waaqa isaan abboome akka sanbataa kabajaniif cabsuutti fufanii jiru. And you have no adequate or Waldaan Kaatolikii aangoon ishee wangeelaan ol ta'uu isaa guyyaa sanbataa jijjiiruun argisiifteetti. Yoo Pirotestaantonni wangeelaa kan hordofan ta'e waaqayyoon guyyaa sanbataa isaatti waaqessuu turan guyyaa dilbataa eeguun seera waldaa Kaatolikii eegaa jiru. Is proof of that fact. And if Protestants would follow the Bible, they would worship God on the Sabbath day. In keeping Sunday, they are following a law of the Catholic Church. Friends, it couldn't be more clear. The Catholic Church verifies what history has revealed. They changed the Sabbath and blasphemously claim to be above the Bible. Do human beings have the power to change the Sabbath? Ilmaan namoota aangoo sanbataa yookiin abboomoo kamiyyuu jiruu qabu wangeelli maal jedha? Ana waaqessuun isaanii akkasumaan abboommii namaa akka seera waaqayyootti barsiisu isa jedhe ba'eessa dubbate. Waaqayyo namoonni seera waaqayyoo jiruun warri isa waaqessan akkasumaan akka ta'e waaqeffannaan isaanii gatii akka hin qabne ibseera. Akkuma Qaayil qooda hoolaa aarsaa dhiyeessuuf fudura dhiyeesse fudhatama dhabe waaqeffannaan akkasii akkasuma. Holy and particular in his requirements. Friends, it comes down to Kanaafuu obboloota tokko gaaffii barbaachisaa tokko argeenyeera. Nama moo waaqa duukaa bu'uu barbaaddu? Callistanii moo uummata bal'aa hordoftu moo hangamillee kan jibbame yoo ta'e dhugaa hordofuu barbaaddu? Akkasumas haa yaadannu namoota abboommii 10 keessaa tokko illee yoo cabsine akka waan hunda isaanii cabsineetti yakki nutti murama. Namni tokko seera keessaa warra kaan hundumaa eege tokko yoo cabse akka waan hundumaa isaanii cabseetti yakki itti murama. Kan nuyi fayyine ayyaanaan ta'us kan itti madaalamnu garuu abboomamuudhaan. Abboommii waaqayyoo eeguun keenya mallattoo yookiin milikkita nuyi isaa beekuu keenyaati. Is they that shall be judged by the law of liberty. After all, obedience to God's commandments is the sign that we truly know Him. And hereby we do know that He keepeth not His commandments is a liar, and the truth is not in Him. And God promises eternal blessing to those who obey all 10 of His commandments. warra abboommata isaa eegan haa gammadan isaan muka jireenya namaaf kennu bira ga'uudhaaf aboo qabu karaa sanaanis mandarajatti ol hin galu. Waaqayyo abbaas ta'e Kiristoos yookiin bartoonni Kiristoos sanbata akka hin jijjiirre argineera. Seenaarraa akkuma argin waldaan Kaatolikii ifaaf ifatti sanbata Waaqayyo akka jijjiirte bira geenyeera. Amma filannoon kan keeti sagalee Waaqayyoo moo barsiisa namaa hordofte? Sanbata waaqayyo isa qulqullaa kabajamoo sanbata sobaa namni uume kabajaa? Obboloota koo har'a Kiristoos waamicha siiniif dhiyeessaa jira. Yoo na jaallattan abboommota kiyya eegaa. Guyyaa sanbataatti hojii hojjechuu qabdu yoo ta'e obboloota koo Kiristoos duukaa bu'uuf murteessaa. Warra isin hojjechiiftanitti dhugaa haaraa humna qabeessa kana akka bartan itti himaa. Akkasumas sanbata wangeela kan jimaata lixa biiftuu hanga sanbata lixa biiftuu irraa kanaaf guyyaa hundumaa hojjechuu akka dandeessan itti himaa. Obboloota koo waaqayyo murtee keessan kabajuun malallee guddaa akkasiin raawwatu beeka. Namoonni tokko obboloota koo har'a Kiristoos waamicha isin dhiyeessaa jira. Yoo na jaallattan abboommota kiyya eegaa. Guyyaa sanbataatti hojii hojjechuu qabdu yoo ta'e obboloota koo Kiristoos duukaa bu'uun murteessaa. Warra isin hojjechiifattanitti dhugaa haaraa humna qabeessa kana akka bartan itti himaa. Akkasumas sanbata wangeela kan jimaata lixa biiftuu hanga sanbata lixa biiftuu irraa kanaaf guyyaa hundumaa hojjechuu akka dandeessan itti himaa. Obboloota koo waaqayyo murtee keessan kabajuun malallee guddaa akka isiniif raawwatu beeka. Namoonni tokko sababii murtoo isaanii hojii isaanii dhabaniiru garuu lubbuu isaanii fayyisaniiru. Waaqayyo yeroo hundumaa warra isaaf amanamanii fi dursa isaaf kennaniif waan wayyu isaaniif raawwata. Akkasumas waan isa barbaachisu hunda ni eeguutaaf. Jaallatamoo obboloota koo
to observe the filannoon Sabbath. keessan isa And a kami letter can be written to your employer isa explaining lubbuu isaa this. dabarsisiif If kenne you would like to fayyisaa find a keef hin church in amanamta your area that yoo kun teaches murtoo Bible keessaa ta'e truth and karaa worships lakkoofsa on the bilbilaa Sabbath, keenya armaan gadii please text HOPE to ibsameef nuuf bilbilaa 50597. Dear friend, what choice will isa you lubbuu isaa make? dabarsisiif Will kenne you fayyisaa be keef loyal hin to your amanamta Savior who laid filannoon down his keessan life isa for kami you? If this is your decision, please write in the comment section below, Lord, I waaqayyo choose to keep an your sanbata kee Sabbath day qulqullinatti holy. eeguuf nan filadha Praise jechuu God for your decision, jaalladha friend. Trust in sanbatas Him for the qulqullinatti strength to eeguudhaaf keep the dhamaa Sabbath and all of His commandments. This video is part of a full playlist called Hope Through Prophecy. I encourage you to watch this entire playlist in order, as it will help you to understand Bible prophecy and prepare for the soon return of Jesus Christ. Remember, friends, keep your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith.